Harka fuune ilmaan Oromoo kan biyya keessaa fi biyya alaa jirtan hundi keessanuu bakka jirta salaantaan teenya ta'onni irraa buqqaatis na hageessu jecha asuma gamanumaa odeeffannoo haaraa takka argannee isin biraan ga'uuf dhufne. Odeeffannoon tiiteen har'a qabadhee isinii dhufe ajjecha Hacaaluu Shanee irratti achi hirkisuu jechuudha. Nin gubadhe. Wallaahi billaahi nin gubadhe Oromooti. Wallaahi billaahi nin gubadhe yaa Oromoo. Na gubde dubbiintu wallaahi. Akkamiin naan jaa. Drama isaan nurra dalagan Oromoo waliin ficcisiisuuf waan hin fakkaanne mee eenyuutu sammuu nama kamiitu abaa'ootu yookaan Shaneetu Hacaaluu ajjeesee jira. Yoo drama nafxeenyaa gammachiisuuf taate malee. Haleessa komandarri isaanii yookaan maali jeneraal Fokkotaa jeneraalli isaanii Oromoo irrattii fi Tigiree TPLF irratti duula bane. Saniifuu maal jechuu amma arra daddabanii akkamitti faxxante garuu barana ajaa'iba. Qorannaan isaaniitti illee faxxante dur lafarraa harkisu osuma jaarii cal godhan hin fidan hin baasan nama kanaa akkam ajjeesee yeroo jalqabaatiif baaste akka maaliifa diraamaa nama gadi hin seenne diraamaa namni daranaa wal fixu sanuu namun jechuun Oromoo wal fixu daranaa maaliif hin fudhattu haa yaada kanarraa fudhattu haa amma nama maqaan isaa Xilaahun Yaabii jedhamuutu Hacaaluutti tokkosee ajjeesee akkaataatti tokkosee ajjeesee illee akkaataa qawwee ajjeesee sanillee ifan goone akkamitti isa bakka tamitti ifa onni godhan hin jirtu asirratti. Isaan mana isaatti ajjeesamoo makiinaa keessatti ajjeesamoo alatti ajjeesamoo isaa akkamitti ajjeesan waa'ee ajjechaa sanillee wanni ifa godhan hin jiru. Kan itti tokkosee ajjeese Xilaahun Yaabiitii yaa bar intala san irraa qabuudha amma intalamti ajjechaa inni irratti intalaa turre irratti barreessaa turre intalti waraana isaanii keessa qaama tokkoo mi qaama mootummaatti ajjeesee san maqaa kanarraa kaasuudhaaf yookaanis maqaa kana qulqulleessuuf jecha ofirraa achi qabanitti diraamaa haaree namoota qopheeffataniiti namoota sanaan jechuudha nama sadii shakkamee sadeen keessaa haa xiyyiiti kanatti dhokaasee ajjeese xiyyiiti kanatti dhokaasee ajjeese Xilaahun Yaabiitii Xilee jedhamee beekamaa ganda keessatti maqaan isaati akkana jettee moo ragaan isin qabattee dhuftee yookaan odeeffannoon isin nuuf kennaa jirtu san isinii dhageessa sagalee isii tana garuu namoota shakkaman namoota sadeen keessaa tokko ni dhabamee hojjaa. Tokko ni dhabamee tokko qabamee gizee tokkochaan sanis qabamee odeeffannoo isiniif hinnaa jaan maa odeeffannoo kanarraa harkatanii bar maa nuuf fidan odeeffannoo biraa maa nuuf fidan ajjeese kana nuun jechuu jiranii Xilaahun Yaabiitii ajjeese nuun jechuu jiraniidha. Maal nuuf fidarre Shaneetu gurmeessee jaan ijoollee sadeen ta'e Shanee gurmeessee Hacaaluu ajjeesaa aangoo qabannaa. Namni qawwee lafa kaa'ee karaa nagayaatiin qabsoo karaa nagayaatiin biyya keessa qabsaa'u galee yeroo tana keessatti yeroo cimsaa yeroo ammaa tana fakkaatu tana keessatti akkas ni yaada jee yaadu ani yaada Shaneeti jeen fudhadhu gama lamaanuu mee ilaala. Mana waan sammuu nama gasseena waan nama fudhachiisaati. Annan fudhachiisne haala kiyyaan abbaan fedhe haa manuu abbaan fedhe haa fudhatu. Garuu ani gubadde gizeen kana dhagee. Maqaa naftanyaa qulqulleessumaaf tuyxaniidha. Naftanyaa jechuun jee barakaa abiyyi nuti immoo jirutti kaleessa akkas. Amma waan takkaan isinitti hima waa'ee sanaatti samma irraa kaasuuf fedhu amma dhimmaan dhufeef qofaan isinitti ibsee baha. Dhimmiin dhufeef diraamaan isaanii kun qofti akka nu gadi hin seenne feekiin isaanii akka nu gadi hin seenne jechuu isin ibsuu fedheeti. Shaneetu Hacaaluu ajjeesee yaada jiru kanaan isin ibsuu fedheeti. Yoo barbaaddan kun sagalee isiitiin isin dhageessaa dhageeffadhaa. ወጣት ታዋቂና ተወዳጅ የነጻነት ታጋይ የሆነው ወጣት የገደሉት እና እንዲሁም በግድያ ውስጥ ተባባሪ የሆኑትን ሰዎች በቁጥጥር ስር አውለናል። ዋናው በቁጥጥር ስር የዋለው አቶ ጥላሁን ያቢ የሚባል ነው። Xilaahun Yaabii nama jedhamu Abdi Alamaየሁ ነው። ሶስተኛው ከበደ ገመቹ ይባላል። ጥላሁን ያቢና አብዲ አለማየሁ በቁጥጥራችን ስር የዋሉ ሲሆን ከበደ ገመቹ ግን እየተፈለገ ነው ያለው ለጊዜው ስለተሰወረ። ስለዚህ yeroodhaaf inni waan dhabamee barbaadamu jiraadha. Isaa qabu hin dandeenye jechuudha amma Oromoo namni sammuu qabu tokko waan as deemaa waan tahaa jira adda baafata. Dubbiin tun qabsoo Oromoo haraan oofaa jirti. Waan jiru asirraa waan isinii galu isinumaaf hin dhiise. Oromoo jaarraa amma keessa jiru keessa jaarraa ittiin nama shawwadanii miti.
jaarraa itti nama gowwoomsanii miti jaarraa itti nama taphatanii miti sana namni sammuu qabu waa adda baafata namni waa adda baafatu xiinxalee fageessee ilaalu garuu diraamaa isaan namarratti oofan kan hin fudhatu dhugaa isinitti himuudhaaf amma sagantaa biraatiin amma walitti deebinutti amma sagantaa tanumaan qabadhee isinii dhiyaadhe waan nu hordoftaniif galatoomaan isiniin jira.